Ashamaa harka fuune ijoollee Oromoo qaaliiwwan koo akkam jirtan nagaa keessaniin nagaa koo dhagilannoo waaqayyoodhaaf haa ta'u sanillee akka nagaa taatan abdii guutuun qaba. Egaatii harallee viidiyoo tokko qabadhee dhufeetiin jira. Innis osoo gara viidiyoo kiyyaatti hin darbin hundira warri chaanaalii kootiif haarawaa taatanii baga nagaan dhuftan Nooraa jedhee sinsimadheetiin jira. Akkasuma warri dura turtan immoo nageenya waaqayyo saniif haa ta'u akka nagaa taatanis abdiin qabu waaqayyo irraa. Egaatii gara viidiyoo kiyyaa har'aa dhufeettiin sin dabarsa. Warroonni YouTube kee subscribe godhan subscribe gochuudhaan akka na jajjabeessan abdeessin irraa qaba. Akkasuma immoo warroonni subscribe gootanii jirtan viidiyoo nani galakkisu akka ilaaltanii irraa hubattan waan tokko irraa baratan jedhee abdiin qaba jechuudha. Egaatii viidiyoo narra qabadhee dhufe waa'ee rifeensaa yookiin waa'ee fuulaa osoo hin taane wanta biraati jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii waa'ee ilkaan kan keenya keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan ni beektanii. Wanti biyya keenyatti nyaannu fi wanni biyya kanatti nyaannu adda adda jechuudha. Wanta asitti nyaannu sukkaarri ni baay'ata wantoota adda addaa irraan kan ka'e ilkaan keenya dafee halluu jijjiiruu danda'a jechuudha. Isa kanammoo osoo gara kiliinikaa deemnee ilkaan keenya dhisiisaniin dura manuma keenyatti haala kamiin fayyadamnee ilkaan keenya eeggachuu dandeenya kan jedhudha. Tokkoffaa mana kiliinika deemnee ilkaan keenya ni dhiqsisne yoo jenne wanti isaan ittiin dhiqasuun keemikaala waan qabuuf ilkaan keenya yeroo sana dhiqamee haa bareedu malee haga turaa deemu hin borobborama jechuudha. Ilkaan keenya booda dhukkuba adda addaa isaa xala jechuudha hin borobborama waan ta'eef akkasuma riyoonni kun ilkaan isaanii kan dhisiisanillee ilkaan isaanii jalaa borobboramee kan rakkatanii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu osoo ilkaan keenyaallee sadarkaa kanarra hin ga'in haala kamiin mana keenya keessatti saamunaa ilkaanii fayyadamnee saamunaa ilkaan irratti dabalataan maal fayyadamnee ilkaan keenya eeggachuu dandeenya kan jedhuun qabadhee dhufe jechuudha irraa. Egaatii viidiyoo kana ilaaltanii akka irraa hubattanis abdiin qaba. Akka itti fayyadamtanis abdiin isinirraa qaba. Egaa wanta nufi kootitti fayyadamee argeedha. Hedduu nama fayyadaa hundi keessan iyyuu itti fayyadamaati. Haala kanaan ilkaan keessan mana keessatti eeggadhaa isin jechuu barbaada. Innis maalidha yoo jettanii tokkoffaa irratti dhiifamaa. Egaati wanti nuti gargaaramne ilkaan keenya eeggachuu dandeenyu tokkoffaa zanjibila jechuudha. Zanjibila jiidhaa, soogidda, saamunaa ilkaanii fi shunkurtii adii. Saamunaa ilkaanii gosa kanaa jechuudha. Isin gosa barbaadan qabaachuu dandeessanii yoo kan ilkaan keessanii ta'e yeroo hundatti fayyadamtan sana isatti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaatii haala kamiin qopheessinee mana keenya keessatti akka fayyadamuu dandeenyu viidiyoo kanarraa ni hubattan jedhee yaada. Gara akkamitti akka qopheessinutti kan jedhutti sin dabarsa. Gara gama viidiyoo itti aanutti sin dabarsa.
egaati haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan qopheeffannee torban keessatti yoo xiqqaate guyyaa 2 guyyaa 3 osoo itti fayyadamnee bareedaadha osoo ilkaan keenya hin jalaa hin miidhamin osoo qarshii tokkoon baasiin manuma jirru keessatti wantootuma mana keessatti argannu fayyadamnee haala kanaan ilkaan keenya qulqulleeffachuu ni dandeenya jechuudha. Keessattuu warroonni biyya ormaa kana keessa jiran wantoota adda addaa waan nyaannuuf jechuudha. Nyaanni biyya alaatiif naan biyya keenya garagara yaa osoo warra biyya keenya ilkaan agasuun dallee haga kana nama rakkisa jedhee yaadu garuu biyya kanatti hundi keessanuu ni beektu waan ta'eef wantoonni nyaatan baay'ina sukkaaraa wantoota akkasii waan qabuuf chokolaataa waan akkasii waan fayyadamnuuf ilkaan keenya dafeetoo halluu isaa jijjiira jechuudha. Yeroo halluu isaa jijjiiramu gara kiliinikaa deemnee qarshii keenyas baasnee ilkaan keenyas immoo sadarkaa ni borobboramaa erga keemikaala sana inni qabeen booda ilkaan keenya dhukkubuu danda'a wantoota adda addaatu waan nu saaxiluuf manuma wantuma mana jiru keessatti haala kana fayyadamnee ilkaan keenyas eeggachuu dandeenya isiniin jedha. Egaati akka viidiyoo kanarraa hubattan akka viidiyoo kanarraa waa barattan abdiin isinirraa qaba. Yoo isinitti tole immoo laayik gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Yoo itti fayyadamtanii jiraattan hiriyoota kan keessaniif sheer godhuudhaan warroota hin beekne immoo beeksisaan isiniin jedha. Egaati warri YouTube kii subscribe godhin YouTube kii subscribe godha. Warroonni immoo subscribe gootan viidiyoo kii hordofaa isiniin jedha. Iddoon itti dogongoree yoo jiraate akkana sirreessitan abdiin isinirraa qaba. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ijoolleen koomentii jalatti wantoota adda addaa na gaafatan ni jirtu. Yoo yeroo naaf mijate wanta hundumaayyuu akka isiniif deebisu abdiin qaba. Nagaatti naa tura. Hedduun sin jaaladha. Hedduun sin kabaja. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.